dubartiin yeroo hedduu dirree baastee dubbachuu sodaattu keessa waan yeroo ammaa kana hedduu wal nama gaafachiisu keessaafuu yeroo wal fuudhuuf deeman waa'ee dubrummaa qabaachuu dubartiitii waliin laalla. Dubartiin takka dubrummaa qabaachuun shari'aa islaamaa keessatti akkami? dubartiin dubrummaa qabdu dubartii dubrummaa hin qabnerraa filatamtuudha moo? Rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti dubartii dubrummaa qabdu qofa caalchisee dubbate moo akkasuma dubartoota biraatti wal fakkeessee warra dubrummaa hin qabnee fi warri dubrummaa qabu garaagarummaan isaanii maali? Akkasuma yeroo aadaa teenya keessatti as deebinee fe'ennu laallu dubrummaan tun hangam takka aadaa Oromoo keessatti bakka qabdi? Dubrummaan tun hangam takka aadaa Oromoo keessatti jabduudha waan jetturraahi laallaa jechuu waan qur'aana keessa jiruu fi akkasuma aadaalee feetu boodatti haftuu haa taatu aadaa hawaasni keenya akka hawaasaatitti yeroo dheertuuf qabaachaa ture. Ilaalcha hawaasni keenya dubrummaa qabaachuu dubartiitii irratti dubartii heerumaaf deemtu dubrummaa qabaachuu isiitii irratti qaban waliin laallee akkasuma immoo guyyaa har'aa obboleeyyan keenya dhiiraatirraa dubartiin isaan fuudhaaf qaanimmatan takka yoo dubrummaa hin qabaanne taate ni fuudhammoo ni dhiisan waan jettu kan dhiira teenyarraa laallee yaada isaanii irraa barru taha. Qophiin tun ilaalcha dhiirti dubrummaa dubartootaatiif qabdu baruu fi akkasuma gama kaaniin immoo dubartoota keenya keessaafuu shamarran xixiqqaa amma lafaa ol guddatu dubrummaan kun humaa takka ittiin fakkaanne hangam takka dubrummaan tun kabajaa qabdi hangam takka dubrummaa ifii eeggachuun tun immoo ulfaattuudha. Boodallee maqaa isi gootii kabajaa isi gootii kabajaa isii bira kuttee warra isii faamilii isii gootii waan ja'urraahi haasoyna jechuu. Kanaaf qophiin tuni warra dubrummaa qabu akka dubrummaa isaanii jabeeffatanii taa'an akkasuma warri dhiiraati immoo dubartoota dubrummaa hin qabnee fi dubrummaa qaban keessaa kan baay'inaan irra filatan. Qur'aanni maal ja'a? Sunnaan rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam maal jettii waan jettu walirraa laalla jechuu. Kanaaf osoo sagantaa tanan eegalle dura hanga dandeessanitti wal afeeraa warri dhiiraatis dhufee qooda irraa haa fudhatu warri shamarraniitis taa'ee haa dhageeffatu. Dubbiin tun hangam takka dhiirota keenya biratti jajjabduudha hangam takka siiriyeesii waan jettu waliin laallaa jechuu hin hifatina. Hanga dhuma sagantaa keenyaatitti akka nu wajjin turtan gamanumaan maqaa rabbiitiin isin afeera. Namni hedduun waan haasoytanii dhabdee waan akkanaatirraa haasoytanii jechuullee maltan. Kuni mata dureen an ifii filadhe mata duree namni barsiisti namni bashannansiisti namni ilaalcha garaagarummaa kanaa fi akkasuma waan amma haasawuma kanarraa gara dubartiitii fi gara dhiiraatiihis waan takka takka fudhachuu ni dandahaa waan jetturraa haasne. Amma kunoo bal'inaan shamarran illeen nutis yaada kannachuu feena jettan okay umaa rakkoon qabu garuu sagantaan tun irra guddina dhiira ilaalchisti. Shamarran immoo yoo waan kanaan wal qabsiisee yaada qabaatan taate yaada gabaabaa wahii ni fudhanna insha Allah. If qopheessaa hanga dandeessan obboleeyyan keessan sagantaa tanarraa akka qooda fudhatan itti wal afeera. Mee jalqaba irratti dubartiin dubrummaa qabdu shari'aa islaamaa keessatti dubartii dubrummaa hin qabne ni caalti moo maalii waan jettu shari'aa fi dubrummaa qabaachuu dubartii takkaanu thayyiba takkaan bikraa waan jettu tanarraa yoo waliin laallu taate lam yukhaalif ash-shar' shari'aan filannoo dubrummaa qabaachuu fi dubrummaa qabaachuu dhabuu keessatti hedduu waliin falmitu. ولم يأمر بغير ما تميل النفوس إليه وتحواه من نكاح الأبكار. شريعان إسلاما دبرتي دبرما قد قف فوداهي ججتنا من أججو. رسول صلى الله عليه وسلم تنكه المرأة لأربع جيه وانفو دبرتي دور والفود ترنكيسا يرو سنلي واني دبرما خني إن دبتمني خانمو بكا اتدبتمتي جرا دبين دبرماتون. بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان دبرما دبرتي دبرما قد دفورو تنتي نأخي إرشاد رعاية وإناية أكا تيفمو في خبجاوان تهتيف وإي دبرما تنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرادبته. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله صحابتي قدار رسول ربي صلى الله عليه وسلم
نجا في رحمن ربي إرى هاجرات إسلي دلقا خيري إسا إرى هاجالة نجئ يا رسول الله يا رسول ربي إني حديث عهد بعرس أني نما أما دبرتي فودي أني أروستي هاريا برنو دا أكجتشو أكجندخين نجتشو أني هاريا نما أما فودي جئ رسول ربي تيتي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله مجتشو قال أتزوجت رسول ربي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله أكجئن يا جابر سنفوته قلت إنني سنين جئ رسول ربي نعم قال إني فود جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله كم جئ قافته أبكرم أم ثيبا إن تلتي أتفوت إن تلدبرا دبرما قبدمو ثيبا دران تكان هيرمتي نما برا وجن ثيبا دبرما قبدمو تدبرما هنكمني جئتي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قافة رسول ربي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله نجئ قلت ننجئ الرسول ربي بل ثيبا يا رسول ربي إن تلتنين أنفود ثيبا دا تدبرما هنكمني تذكانمون درتي هيرمتي باتي أركتي جرتو جنان قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبو مالي في انت لدبرا انت لدبرتي دبرما قبدو تأيسين ستبجيستو تأتي اللين تبجيستو هم فورني جابر بن عبد الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافته حديث غنا رواه البخاري ومسلم بخاري في مسلميتو سند إساني خيستي أوديسي قال ابن عاشور رحمه الله ابن عاشور شيخ الإسلام نجئ البكر أشد حياء وأكثر غزارة ودلة إن تلتي دبرما قبدو تكا أبا من إسيتف إن تلتي دبرما قبدو أكمل سالفتشو في كانفتشو حياء إفكبجو في وان أكناتو إراملتا وفي ذلك مجلبة للنفس والبكرة لا تعرف رجلا قبل زوجها إن تلتي دبرما قبدو تكا أبا من إسي خدو رمان اتهيرم تملي إسدرها إيرتكاه تنبيت تاني ففي نفوس الرجال خلق من التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها غيرهم الرهدو ديرا ورين فودو بربادا كيستي ورين يرو فودا والالة كيستي ديرتي باينا دبرتين إسان لالة قلب إساني دبرتي دبرما قبدو فلجودا في هوني جاء شيخ ابن عاشور رحمه الله وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخ ابن عثيمين شيخ زمن خنا وني إني جئ وإيه خنا الرتي البكر أفضل جئ إن تلتي دبرما قبدو إن تل دبرما هنكم نرى غاري دا الرجالتي فورا خيستي لأنها لم تطمح إلى رجال سابقين إن تلتتن يرو أبا منا إسيتي وجن جراتو ديرتي تكت إسين إفدرتي يادن قبدو نمني دور إسي وجن مباشرة والقنمتي سالا قده تكانمو إسي قمتشيسي إفيس قمتشيسي وان أبا من إسي قفته في قلبين إسي ولم يتعلق قلبها بأحد قبله إن تلتي دبرما قبد يرو أبا مناتي تهيرمتو قلبين إسي أبو منا خنا قأما إسي را دبرما فرطو خنا ملي نما براتي هدمين سنكبدو ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا الرجل فسببني قرباخنا خائرو تخيسا إسي وجن يرو دراتف والكنمتي غريوان إسا خانته فججا إن تلتتون دير براهن حويتو أما سو دير براهن بيت جرو إسي خيستي توكيتشو مؤسو دبرما قبدو اتهيرم تخان ملي توكوه هم بيتو فتتعلق به أكثر إن تلتي دبرما قبدو أبا منا إسي خدور هيرمتو أبا منا خدور إسين هيرمتي دبرما الرافورة سني قلبين إسي أكان اتهدمتي أكان قلبين إسي أباسا جبفتي خدبرما الرافورة يجو شيخ ابن عثيمين إس أكانو مجد شجر علماء تينياس أكانو مجد ورين منقودون تينيالين أكانو مجد أنجدشو تناف هنگم تك شريعة إسلاما خيستي هنگنا تك جبدود جدشو دبرما قباتشو جدشو ولكن قد يكون الزواج بالثيب أفضل لاعتبارات أخرى
أكنما وجهنوا جان علماء الإسلام ابن عثيمين ولكن قد يكون الزواج بالثيب انت لدورما هنكم نيرو غريغري انت لدوران هيرمتي جيرينيا حياة الزوجية جيرينيا أبا مناتي في هذا منا بيتو فود يرو تك تك سببوتا أداتيف يرو انتلتي هيرمتي باتي جرتو انت لدورما قبدوغنا دبر أما لفا الخورة فلتم تجرا يرو خم جنان قد يختار الإنسان الثيب لأسباب مثل ما فعل جابر بن عبد الله ابن عثيمين حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم قم بخاري في مسلم وآي جابر بن عبد الله انت لدبر ما هنكمنه ثيبا هيرمتي بات فودو يرو حاسو جابر بن عبد الله سببني إني فوديف جأن فإنه اختار الثيب سببني إني انت لئيس درتي هيرمتي جرت فوديف لأن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في أحد أبانسا عبد الله وان لولا أحد قيستي شهيد ما تهف وخلف بنات يحتجن إلى من يقوم عليهن فلو تزوج بكرا لم تقم بخدمتهن ومئنتهن ابن عثيمين جابر بن عبد الله وانتي انت لدور ما هنكمن زمن سنتي سببان اني فورف أباساتو لولا أهود خيستي شهيدي لولا أهود خيستي قاهفة إني شهيدو إني انت لقدو إلمان أبان ساسا دبرتو تهدو إلمان هدو إفبودت ليسي ديمي سببان إني انت لدوران هيرمتي جرو بيتو تنفودف أكا إلمان خنا فنونسو بيتو توهاتشو بيتو في ملي وان براتي في متي نعماك أناني في متي دبرتو تأبان سا ليسي خوتي خغنا خدمتي هاجمن خغنا قدسة هاراتي هاجمن وان هاراسي انقبنف ججا سببا سنيفو جان سنيفو وان دبرما خنيو كتابة خيسا قدمني وان هدو إرّا دبنيتي فتو هندن دينيو وان كتابة مي أسمت دامنا هنگم تكا دبرمان حواس أورمو برتي دبرتين دبرما قبدو هنگم تكا ulfaatti hangam takka kabajaa qabdi ummanni oromoo hawaasni keenya dubartii tana akkamitti dubrummaa isii irratti tiisaa turan hangam takka dubartiin islaamaa tan dubrummaa qabdu tun kabajaa islaamummaa keessatti qabdi yoo jennee laalle duriif dubartiin dubrummaa hin qabne yoo heerumte abbaan manaa yeroo isii fuudhe guyyaa lamadaati intalti tun dubrummaan qabdu je'ee wanni san hawaasa keessatti guddoo ta'uurraa intala tana fuudhee warra isaaniititti deebisa guyyaa lammaffaa gaafa immoo intalti dubrummaa qabdu abbaa manaatii fi warra abbaa manaa san biratti kabajaa guddoo qabdii akkaan ulfifamtee ilaalamti intalti tun laaftutti gadi hin dhiifamtu intalti tun laaftutti hin laalamtu intalti tun abbaa manaa isii jaalalaan akka malee itti hiraadha maaliif dhiirti biraa ta isiin abbaa manaa kana duratti wajjiin rafte ta isiin ni'maa wajjiin dhandhamte waan hin jirreef jecha sababa kanaaf dur biyya teenya baadiyyoota biyya teenyaatii fi hattaa magaaluma keessa zamana jaahiliyyaat illee jechuun dandeenyu zamanuma xiqqoo dura yeroo dubartiin heerumtu intala heerumte tana galgala duraa yoomuu dakhla galgala abbaan manaatii fi haati manaa walis seenanii mubaasharatan galgala rahmataa fi jaalalaa ni'maa qananii rabbii uumeef wal agarsiisan san yeroo dubartiin tun dubrummaa qabaatte abbaan manaa akkaan gammada dubartiin takka takka yeroo abbaan manaa dubrummaa irraa fudhatu dhiigaatu irraa baha dhiiga khafiifa xiqqaa dhiiga kana carqii adii irratti fadhan waan walirratti siree irratti wajjin rafan takkaan uffata irratti waliin rafan yeroo dubartiin dubrummaan irraa baatu maybii dhiigni xiqqaa wahii irraa baha dhiiga guddaa osoo hin tahin dhiigni yeroo irraa bahu abbaan manaa dhiiga kana carqii adiitti tuquudhaan dhiiga kana muka fuudhanii mukarratti carqii tana fannisanii dhiichisaa gammadaa lafa dhiitaa intala kabajaa qabdu nuu kannitan intalti teessan arra dura mubaasharatan dhiira takkaa wajjiinuu hin rafne intalti tun intala kabajaa qabdu ja'anii abboo warra isaanii dhaqanii intala teessan baga asiin eeydanii akkanatti nuu kabajanii nuu guddistan jechuun
dhiiga isiisan fuudhanii mukarra kaayanii warra intalaa dhaqanii dhiichisanii taphatanii faarsanii intalaas faarsanii haareetti aruusni lammaffaan guyyuma galgala dubrummaa irraa fudhate san guyyaa lammaffaati jechuudha. Yeroo san intala tana kabajaa isiitiif horma qalaniif hoolaa itti qalan re'ee itti qalan dibicha itti qalan kabajaa intala tanaatiif jechuudha. Hangana takka dubrummaan hawaasa keenya biratti kabajaa qabaachuu turte. Yeroo ammaa tana garuu namni akkanumatti dubrummaan tunis lallaaffatee dhiirtinis dubrummaan qabdu dubartiinis dubrummaan qabdu akkanumatti dubbiin babbaddee jechuudha. Sababni dubrummaan tun amma shari'aa keessatti maaltu itti nu geessa? Dubrummaan tun jabaachuu qabdee dubartiin takka osila abbaan manaa isii fuudhu akkuma dursanitti intalti tun dubrummaan qabdu jaartii tiyyan taatu jedhee guyyaa lammaffaa warra isaaniititti deebisu taate dubartiin tun bakkuma arkite hundattuu utaaltee haala adda addaatiin haala feeteen haa taatu dubrummaa isii kabajaa guddoo rabbi subhaanahu wa ta'aala isii kanne ni'maa bareedduu rabbi subhaanahu wa ta'aala isii bira kaayyate tana akkuma taane hundatti feetu utaaluun haa taatu feetu waan biraatiin haa taatu feetu ganda feete dhayxee lallaaqachuun haa taatu waan tana dubrummaa tana haala laaftutti dubartiin hin balleessitu jechuudha. Sheekha tokko dhiyoo tana dhageeffachuu ture. Sheekha muftii Ismaa'il Mankii ni beeytanii yeroo waa'ee dubartii dubrummaa qabduu fi dubartii dubrummaa hin qabne tanarraa haasa'u gaafa tokko abbaatu intala kanne gurbaan irraa fuudhe na bira dhufee natti himatee je'e yeroo sanii abbaan intala itti heerumsiisee gurbaan fuudhee intala aruuza godhanii haaluma nagayaatiin intala tana galfatee yawmu dakhlaa galgala duraasan waliin bulanii qananii waliin arkan gurbaan intala tana dubrummaa irraan arkine gidee wal qunnamtii godhan humaa shucuura takka irraan arkine gurbaan kun fuudheetii intalti tun dubrummaan qabdu warra isaaniitiin himuu qaba je'ee warra isaaniitii fuudhee intala tana geesse intalti tun dubrummaan qabdu kabajaa isii bakka itti balleessite haa himtu ani intalti tun jaartii tiyya naan taatu je'een gurbaan sani abbaan isii dafee wallaahi intalti tiyya gaafuma dhalattuu dubrummaan qabdu intalti tiyya gaafuma dura dhalattuu dubrummaan qabdu yaa haadha maali abbaan akkana abbaan khabiifni akkana rabbi subhaanahu wa ta'aala dubartii akkamitti dubrummaa malee uuma aadaa teenya keessatti atakkaanuu waan biraa keessatti takkaan dhageenya dubartii dubrummaa malee uumamtu jechuu abbaan intala isaa sattaruuf jecha intalti isaa akka abbaa manaa kana jalaan baane jecha والله انتلتي تيجافما درا دلتوه دبرمان كابدو شوف هذا أكملتي انتلتي جافا درا دلتو دبرمان كابني أبان إلمو دبرمان كابدو في إلمو دبرمان كابني أكمل به haatiin illee meebbi takka wajjin haasoyti takkaan haati teenya biyyatti dubartii dubrummaa qabduu fi dubrummaan qabne akkaataa itti ishee godhanii jira warri haawwanii ni beekan ayyoottiin ni beekan garuu abbaan ni ulfaata xiqqoo dubrummaa beeku jechuun san xiqqoo waan nama saalfachiisu abbaan immoo intaltii tiyya gurbaan intaltii tiyya dubrummaan qabdu je'eetiin itti fide abbaan isii intaltii tiyya gaafuma dura dhalattuu dubrummaa hin qabdu naan je'eeti yaa sheekha dhuguma dhalaan gidee dhalattu dubrummaan qabne ni jirti jeetti dhufe sheektichi mataa qabate jechuudha lakkii dubbiin tun hin jirtu yaa abbaa akkanaa if eegi sababa bakka silaa dhaabbattee dubartii tee kabajaa itti godhuu qabdu ifiifis kabajaa ifirraa fuutee dubartii teetirree kabajaa irraan fuudhinii je'ee sheekni san dhaamsa dhaammatee jechuudha amma haala yeroo ammaa sadeennoolee waan ajaa'ibaa dhageenya lakkuma bubbulloon amma dubartiin zamana kana isin arrabsuu fi miti an haaluma jirurraa hin haasawaa dhiifama naa godha shamarran keenya yoo qophiin tun isinitti dhageemtu taate yoo nillee aartan taate sabbaraatuma dhageeffadha dubartiin yeroo ammaan tanaa irra hedduun isii yeroo dhiiraa wajjii wal bartee abbaan manaa namni irra hedduun parsantiin 75 ol yeroo abbaan manaa dubartii yeroo fuudhuu deemu parsantii 75 ol intal dubrummaa ni qabdaa jedhee gaafata dubartiin immoo cinaan dhoyfachuuf nin qabaa jetti cinaan immoo dhuguma himti shari'aan islaamaatillee akki jettu yoo ka dubrummaa illee hin qabaanne taate ati if beeyta
yoo osoo utaaltu sirraa kutte yoo osoo akka diraatitti haala adda addaatiin maybe osuma raftu manaamatti fallee namarraa kutuun ni maltiisa wallee dubrummaan zamanaatu kabajaa qabdu eega yoo haruma adda addaatiin kan dubrummaan sirraa kutu taate abbaa manaa itti heerumuu deemtu san kijibdee bultii ta'een baxabbaxiniiti dhugatti an dubrummaa hin qabu obboleessa kiyya dubrummaan qabu siifin taha jedhii gaafadhu isaaf taatu karaan dirreen tanaa fardi kana isaaf taatu si galfate isaaf ta'uu baatu si dhiisa atis carraatee deemtee mokkoratta garuu kabajaan xiqqaachuu haraam heddummaachuu dubartiin abbaa manaa duratti takkaanis dhiirtinis haadha manaa ofiin fuudhan duratti waan adda addaa keessa seenu akka warra Yahudaa fi Nasaaraa yeroo namni jaalala keessatti akka haadha manaatii fi abbaa manaatitti wajjin taa'ee turuu kanaatu dubrummaa tana balleessaa jira jechuudha. Okay. Eega akkana taate dubartiin gaafa abbaan manaa irra hedduun ittiin dhufee yaa intal dubrummaa ni qabdaa hijee yeroo gaafatu adeero yoo dubrummaa feete deem qeeraa dhaqii yoo dhiiga feete nuti qaama keenyarra dhiigni jiru dhiiga fixannee jirra dhiiga gaafa boonyuu fi osoo utaallu dhiiga fixannee jirra tanaafuu yoo warra dhiiga jaalatu yoo taate qeeraa takkaanuu bakka horii itti qalan achi dhaqiitii dhiiga barbaadii jetti dubartiin zamanaa waan ajaa'ibaati qeeraa sumarra barbaada abbaan manaa kabajaa ta'e eeguuf kabajaa isaa eeguuf sii tana qaceelloo jaalachuuf abbaan manaa dubrummaa ni qabdamu akkamii bareedduuti yaasin jaa qeeraa dhaqiwii dubartiin amma yoo abbaan manaa aaddeetii akkamii ati dubrummaa ni qabdaa qaanfachaa gaafata sanuu dhiirtiin illeen amma dhibbatti shuur taateeti dhibbatti shuur taatee amee rabbi carrumatiyyaa mokkoradha jeeti suuta afaan gurra jala kaa'e yaa bareedduuti dubrummaa ni qabdaa hiyyi ja'aad ide inni akkana jedhuun adeeroo kiyya yoo ka dubrummaa feetu taate dubrummaan san dhiigaati dhiiguma galgala sanii arkoo hawwitaami eega dhiiga kana taate warri dhiiga fadhu qeeraa dhaqaahii wayyaa ubbaleessu zamanni nu mubbate yaa subhaanallah an dadhabe hangana ol haasa'uu hin danda'u yaada keessaniin isinirraa fuudhuuf as taa'a akkana jedhanii okay namni garigariin namni irra hedduun ni beeka akkamii dubartiin tuni dubrummaa ni qabdi moo hin qabdu dubartiin dubrummaa tana maaliif dubrummaan tun osoo utaalanii namarraa kuttu ni jirti gizee kubbaa taphatan faa gizee haada akkanatti dhodhoonsan faa namarraa kuttu ni jirti ta akkanumatti aadaan akkanumatti dhiibbaan adda addaa namarraa kuchiistu ni jirti waa hedduu garuu aadatti akka aadaatitti yeroo saayikolojistoonnii fi doktoroonni adda addaa haasawan dubrummaan eessa jirti laata hin beeknu walumaan barbaanna dubrummaa san barbaaduuf dhufne arra walumaan barbaanna dhaamsi nuti qabnu immoo nuti waan haasoynu ni haasoyna shamarran amma lafaa ol ka'u jiran haganaa harki irran babayin haganaa balaaqalaa adda addaa hin lallaaqqatin ni beekan jechuu hangam takka wanti tun akka jabduu taate gurra isin calaw hangam takka hiitanii jabeeffatanii naamusa itti gootanii keessanii taahuu qabdanii asumaan gurra isin haasentu shamarran keenya ka amma lafaa ol ka'u jiru jechuu warri immoo haala adda addaatitti osoo haada taphatu osoo kubbaa dhiituu osoo dhiiraa itti lallaalajee miila kana samitti ol qaqqabu dubrummaan haala adda addaatiin irraa kute an wallahi an keessan jiru dubbii tana abbaan manaa gizee isinii dhufu deemu wallahi lazim yoo rabbi sodaatan taate wallahi lazim si duratti dhiira takka wajjin illee ciisee hin beeku an hin beeku walleen dubrummaan tun osoon haada taphadhuutiin narraa kutteen saha takkaan immoo osoon utaalu dubartiin takka takka faan saayikila oofti saayikilli kun hamaadha jan dubrummaa tanaaf akkas jedhanii mee aadatti faa mee yeroo takka takka faa miidhamni adda addaa itti dhufuun ni mala waan adda addaatiif dubartiin karaa adda addaatiin dubrummaa dhabuun ni malti garuu dubartiin harka dhibba keessa harki 75 ol harki 90 hangi ga'u dubrummaan akki itti namarraa kuttu wal qunnamtii saalaa qofaan kutti dubrummaan tun waa khafiifa takka jedhan yeroo ulamaa'iin islaamaatirreen akkana sadeen noolee akkanuma dhugaa himati gizee hunda dhuguma himta dubartiin tun akkalaal waraqaa sijaaraa khafiifa ni beeytanii baala sijaaraa khafiifa dubrummaan tun waan sanirra khafiifaati jedhan dubrummaan tun eeguu feeti dubrummaan tun osoo qabanii akkanumatti utaaluun feetu miilaas akkan tattaanetti ol kaasuun feetu
هذا سكن تاني تتبجو أكن تاني تلي سايكل الرباطي وسو سايكل غوتو مثلا لفك كارتي ميلان سمي تول كارتي كلنسي أداتيس نمر أون غاري متي تناف dubartiin akkana jettu faanni jirti yoo dhuguma taate abbaan mana akkasittiin aarre dhugumaan dubrummaan qabu jettee itti himta isaaf taatu nagayaan wajju ol seentan isaaf ta'uu baattu immoo dhaqeeti akkuma ati deemii qeeraa keessa dhiiga barbaadi jettuun qeeraa takkan bakka horii itti qalan dhaqee dhiiga isaa haa barbaaddatu ka dhiiga barbaadu jechuu tanaafuu wanni gurra isin seenuu qabdan yaa shamarran keenya ka amma lafaa ol dhufu jirtaniif warri rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kabajaa itti godhee isaan eegee dubrummaa ifi eeggatanii taa'uun jiran dubrummaan tun akkaan jabduudha qabaa jabeeffadha sibiila qulfii sibiilaa tanamni tokko tuquu hin dandeenyeen fuulaa itti qollofa naamusa keessaniin taa'a yoo dadhabdanii immoo dubrummaan tun isin harka taa'uu didde yoo akka burcuqqootitti isin harkaa utaalte yoo akka saamuna bishaan tuqeetitti isin harkaa utaalte rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam أكجأ فإن لم يستطيع فعليه بالصيام جاء ها صومنني صومن خن فإننا تندفن مرة قرأ تكاني مو قرائي في خنها بيلسن أكن تتهاني تدبرمان مرة خطون غارمتي تنافو دبرمان تن خبجا دا ألفنا ما تتي خبجا قوتي إفتي خبجا قوتي حال أكنا خنا هندت وان أكنا خنا جبدو وبلينكي عندي لخنا هاسا وانجنة حال يرو أماتي في إلى شمرن كي دبرمان فكبنيتو dila kana akkan dubbadu na gore kuno wana kana kan dageeffachuuti feetani isinis akkana kokkoflitani laal kul fi sibila ya shamaran keenya wallahi isinifin dhaama kabajaa arkachuu yoo barbaadan abbaan mana keessanii كما لا يؤكسن جالة بربادا ربي سبحانه وتعالى دبرتي برحور الأين جنة خيسا يرو فارسو لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان دبرتون جنة خيسا ختكا حور الأين أبو مربي نسان في كوب السيف ملي تكا إنسي في جنين حركة إرم بباسنة وان تتقنين تتوين كركر إسانيهم باني جئ ربي سبحانه وتعالى دبرتوتا أكسي وان حور الأين جنة خيساسا ربي سبحانه وتعالى قراخنا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن جاء ربي سبحانه وتعالى هنجنا تك إنس قبلهم ولا جن دبرتوني تن أك دبرتوت دبرما قبل دبرما تنمو الرجال تنعمة والجنة خيسا أكمل نعمة أبا منا جنة خيسة دبرتي في تنكرني قول يو دبرتين دبرما لرامكو تجال خور ليني تن عراس تمرفت بوروس تمرفت إنتلو دبرما قبل أتس دبرما قبل يسين دبرما قبل هنجرت دبرما خطون حور العين أك ربي يسد ومجنا ما قلقله ولين كانني أني جتو ربي سبحانه وتعالى خبجا دبرماتي في حور العين جنة خيسات دبرما يتقول جتو بكبريد دوسرتي لم نسلا وان دينا سني جرا دبرما أكان جنة تكجب جتو حتى جنة خيسات اللي نمني دبرما ما بربادا جتو تناف دبرتو تخين أني سنيهم جرخيان نمكومتنا وان برانا ننجهنا بقى أني سنين جاء دبرماتي سناموسان كل في جبدو تماشي نمرو دندين تأتي كل في harkaan qabdee banuu dandeessu malee tamaashiinni alaa maashiinni moobaayilaa kun muruu hin dandeenye dubrummaa akkasitti jabeeffadhaatii taa'anii tana isinitti hime amma immoo carraan tawarra bilbilee yaada ifi kannatooti dhiirti hoo dubrummaa ni qabdi arrata dubartoota haasoyne ta dhiiraa immoo yeroo itti dhuftu waliin irra deebinee kan haasoynu taha yeroo itti dhuftu dhiirti dubrummaa ni qabdi dhiira hoo maaltu dubrummaa irraa fuudha dubartiin dhiira dubrummaa hin qabne akkamitti beeyti dhiira dubrummaa qabdu hoo akkamitti beeyti waan waliin ja'an waan sheekootiin jette waan kitaabni jedhe yoo jiraate waan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhe yoo jiraate barbaanneeti walitti deebinaan arra ta dhiiraa qofa haasa'u jira achirra gabaabban dhiirti dubrummaa ni qabdihi dubrummaan qabduhi dhiirti dhiirummaa dubraaf dubrummaa yoo jenne dhiiraaf immoo dhiirummaa dhahe akka dubrummaa dubraa san dhiirtin immoo dhiirummaa isaanii san ni qabani akkamitti beekamani ta isaanii too khafiifamo isaanoo dhiiga irraa bahamo maalii waan jettu sirritti waliin irra deebinee waan waliin laallu taha amma immoo sagantaa warra bilbilee yaada isaanii kannatu obboleeyyan kiyya obboleeyyan dhiiraatiifin carraa kan gaafin guyyaa arraa wanni isin jettu dubartiin ati fuudhaaf qaadhimatte yoo dubrummaa hin qaban ni fuuta yoo dubrummaa hin qabanne ni dhiista wanti dhiistuuf maaliif hangam takka dubrummaan tun si jabdu okay hangam takka dubrummaan tun dhiira teenya jabduudha waan jettu laallee shamarran keenya akka naamusaan dubrummaa isaanii san eeggatan godhuu fi
qophiin tun qophoytee jechuudha. Naamusaan akka namu dubrummaa tana kabajaa itti godhee sharafa itti godhee dubrummaa tana qabee karaa rabbiin jaalatuun taa'uuniif kuno bilbilli ammarraa banamee jira. Shamarran tokko tokko nutilleen yaadanii qabnaa jettanii jirtan warri dhiiraa fi irree hedduun akkam gaafiin tun isin ilaallatti. Warri shamarranii immoo yaada kannachuu barbaadan ahlan wa sahlan. Garuu shamarran yoo bakka tana keessatti hin heddummaanne gaarii wallaahi ani sun kofalchiisuu miti wallaahi komedii miti wallaahi. Kamaali dawwile sadeen noolee dubbiin ta'e nageeme maal jechuu deemte? Hello. Hello. Salaamu alaikum. Ni dhageema oofuma dubbii ta'e tana ati maali yaadni kee maali? Hayyee. Warri amma dubri amma jiru gaafa ani dubraafa jiran galee. Gaafa isin dubra turtan san. Gaafa san jiran nuti dhiiraa dhalaadhaan akkanaa jennee dhiira biraa dhaabbannee naasanu amma immoo dhalaa fi dhiirti shisha wajjin dhugani. Hayyee. Kanaafuu cimaa wajjichi wal kaa'anii gaafa wal fuudha sadeen noolee mee wanta akkasi gaafadhu. Abbaan manaa keessii dubrummaa qabu si fuudhe haa jennu. Hangam takka sababaa dubrummaa isirraa fudhachuu saasaniif si kabajee gammachuun itti dhageemtee wajjin jiraattan hangam takka dubrummaa teessaniif kabajaa qaba abbaan manaa keetii. Hayyee. Jaarsa qofaa miti faamilii hundaa kabaja maali kabajaan kabajaa faamilii isiitii fi ta'isaatillee jechuun walumaanuu. Kabaja walii qaban faamiliin isiitillee konfidansii fi qaban intala ta'anii kanumatti kuma agartee kaanii kaan dhiira kaanii kaan oofuu jala deemsuu himee. Tole. Isiinillee agartee kabajaa isii eeggattee waan mana dhiiraa dhayiteef jecha. Hayyee. Kabajaa godhaaf ni jaalataa maaliif isii dura hin barree. Tamaam. Isa dura oofaan turre. Saa. Warri ammaan kanaa kun kubbaa gosa biraati. Dubri ammaan kanaa ijoollee nama sadii gadi. Saa. Ijoollee nama sadii injiraan isaataniin gabaabsaa sirraa hin bu'aarakoon yeroo sirraan kututtee. Akkami qilleensi dubrummaan tun namni irra hedduun dubrummaa zamana kanaa qilleensumaa deemaanii qilleensi dubrummaa namarraa ni fuudhamee wanta namee nu haasa'ame akka nama nurra waa beekutitti. Dubrummaa fuudha bakka roobni roobi yoo jiru dadhabne akkami fuudhanii kijibanii dhiira kaanii kaan jala deemanii agartee jiru. Tokkoffaa naamusummaa isii balleessudha. Ani amma hokkuun heerumu agartee yeroo nubriin kiyaamata 15 ani daa'imaan qaba. Maashaallah. Kanaafuu jarri dubrummaan qilleensi fuudhu hin jiru dhiirumaa irraa fuudha dubrummaa. Wannummaan isaa tokkoffaa naamusa aadaa balleessu tokkoffaa ammallee balleessu aadaallee balleessu amma faayyaa wanni kun hawaasa. Waan akkasiiti galatoomi hedduu galatoomi sadeen noolee hedduu si galatoomfanna. Inshaallah gorsa nuu kannite shamarran keenya warra amma ganaa lafaa ol dhufuus warra kabajaa tana sirriitti if harkatti qabatu rabbi haa godhu.